wanta ni raanfachuu hin dandeenye keessaa umrii koo keessatti bara haaraa namni malatti gaafa kabaju obsisaalatti kabaje. Baroota haaraa irratti dhukkubsattee namni wayaa adii uffatu wayii dhufee lafa sunii maaf deebite achumatti deebii jedhe. Ergan baag godhee booda wangeela kukkutee san booda tajaajiltoota illee akka mana tajaajilaa hin deemne kuffisaan ture. Eshi maqaa kee eessa akka dhufte waaqayyo maal si godhe maal dhugaa barbaadda? Anan dhufe godina Shawaa Lixaa Aanaa Gindabaratidha. Anan jiraadhu immoo waaqayyo waan naa godhe asitti lafa kanatti raajiin faanu godhatanii osoo dura lafa kana dhufiin dura ani waan baay'een hojjechaa ture. Tajaajiltoota illee akka mana tajaajilaa hin deemne kuffisaan ture tajaajilaan ofii koo ergan duubatti deebi'ee booda jechuudha. Gaafa lafa kana dhufu immoo abjuu kootiin Adom barnoota raajiin barsiisu online irra ilaalu abjuudhaan san booda raajiin faana kadhatanii lafa kana dhufe. Guyyaa gaafa sanii cidha wayii jira ture naannoo kana as keessa charchii kana keessa jechuudha. As ga'een deebi. Guyyaa lammataa akkasuma ergan galee booda iddoo sunii maaliif deebite naan jedhe abjuu kootiin. Namni wayaa adii uffatu wayii dhufee lafa sunii maaf deebite achumatti deebii naan jedhe. San booda torbee isaa deebi'ee dhufee asitti barnoota jalqabee san booda raajiin osoo akkasin ta'in naaf kadhatanii erga kadhatanii booda ani nan hojjedha malee harki koo eebbifamaa miti. Maaliif nan dadhaba waggaa 25 dhibamaa ture umuriin koo waggaa 25 hanga har'aatti hospitaalarraa fagaadhee hin beeku. Saniif guyyaa gaaf tokko achi taa'ee naaf kadhatanii raajiin kana booda biizinasii kee wanti qabe hunduu sirraa cirameera naan jedhe. Jireenya keetii nama biraatti fayyadamaa jira. Akkamitti akka fayyadaman addunyaa dukkanaa keessaa afur qulqullina taasaadha. Carraa isaatti fayyadamu, maqaa isaatti fayyadamu. Kan biraani haalli isaa hundumtuu bu'aa bahee akka ta'u jireenya isaa kana hundaatti kan jabaan. Amma xinnootti waaqa carraa sii kenne obboleessa ko. Carraa bareedaa sii kenne. Har'aa booddee garuu naan jira waaqayyo. Diina si duukaa tiratu cabseera naan jira waaqayyo. Diigeera jedhii naan jira gooftaan. Naaf kadhatanii booda hojii harka kootiin eebbifamee amma erganaa eebbisanii booda gargaaramee as ga'ee san booda anis erga harki koo eebbifamee booda maskaramii gaafa bultii tokko mana barumsaarraa ayyamni nu kenname gurmaa'insaan barataa 5 akkan gargaarsa godhu na gargaareera waaqni kana naaf galateeffadha. San booda immoo as deebi'ee yoo kana raajiin faa kadhatanii lafa sin dhukkuburra godhadhaatu kadhadhaa siniif taanuun jedhe waggaa 25f gurri koo hin malaa ture. Mana yaalaa deddeebiira hanga Phaaloositti yaalamaan ture. Foon irra waan mala'uuf goguu hin danda'u naan jedhan foon jiidhaa waan ta'eef goguu hin danda'u waan ta'eef hanga dandeenyu qoricha sii laanne san booda waan si baasu situ filata waan jedhaniif san booda isarra godhee waggaa 25f hin malaa ture. Guyyaa raajiin naaf kadhatan sun kaasee narraa dhaabatee jechuudha ganama isaa ka'een dhabe. Galateeffadha afura qulqulluu. Bara baraan akkati yaadanne naman ta'a dhukkube. Bara baraan akka yaadannoo isaas keessaa buqqoo naman ta'a. Bara baraan. Kanadha kanallee naa galateeffadha. Waaqayyoof galata guddaa. Haleluuyaa. Waggaa 25f mana yaalaatti deddeebi'aa turte. Umuriin kee waggaa 25 dhukkuba dhalooteedhaan si kadhate asitti kadhatame waaqayyo dhukkuba kanas keessaa gogse. Mee waa'ee isaati waa'ee beenyaati waaqayyoon galateeffadha harka keessa walitti buusaati galata guddaa ilillee guddaa waaqayyoof dhiyeessa. Akkasuma immoo dhukkuba onnees nan qaba. Dhukkubni onnees immoo namoota biraallee ciisuu hin danda'u. Mana namaa yoo naqe nan cannaqama. Hafuura na kutaa. Baay'ee na fuurfadha ture. Onneen koo dhaannaan isaa hamaadha. Hin kufa sadarkaa itti jedhan qabu manni yaalaa. San booda asii raajiin na kaase naaf kadhate. Toosisa fayyisuusa qulleessuun si keessaa dha'eera. Ameen. Maal bakka xaxaa mugu? Hawdaata maal? Waan nu bakka xaxaa? Hafuura ammoo akkas yeroo bakka godhale. Maal kun? Na argisiisa. Waggaa 25. Waggaa 25. Maka xaxaa? Ammoo kanamu? Yesus. Dubbadheera hammaan si hojjedhe gidduutti gaafa tokko callaan harkaatti hin beektu ati
yeroo kanaa kaasee garuu bara baraan keessaa ajjeesan aan jettee natti dubbatteen si kadhachaa jira. Akka nama kana keessaa bara baraan keessaa du'uuf kadhadheeraan. Innillee mana yaalaa deemee laallame bilisa naan jedhan. Abeet Yesuus. Haleluuyaa. Ameen. Kana hundumaa Waaqayyoon naaf godhe kanaaf galateeffachuun barbaade kanan dhaamsu barbaade. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Istii olkaa dhaabadha. Waan sadii waan si gaafadha. Dura amanaa turte gooftaa Yesuusin qabda turte. Dubatti baakii goote. Yeroo sana waa'ee agalgaawota maal jette? Istii? Ani yeroo baay'ee isaanillee ani yeroon dubatti deebi'etti dhugaatii garaagaraa fayyadamna ture. Isaanis waan isaan ilaallatu dhugu ture. Anillee waan ofii koo filadhu dhuga ture. Yeroo waliin teenyee dhugnu alkooliin ofii koo dhugu sana ansaanitti dabalee wajjin dhugaa turre jechuudha. Ka agalgaawota kanarratti amantoota irratti jechoota dubbatta. Tajaajiltoota kaka'umsa illee irratti kaa'an ture. Saniin isaanillee akkuma koo baag godhanii jechuudha. Okay. Isa lammaffaa gaafee biraan si gaafadha. Dinagdee kee miidhamaa ture. Hojii dinagdee keessi hin qabatamu. Amma garuu namoota shaniyyuu ijoollee barsiisaan jira jetteerta. Hanga uniformii isaaniirraa kaasee daftaraatti. Namoota shaniif. Dura garuu sana dura hojiin keessi hin eebbifamu ture. Hin eebbifamu ture. San booddee na yara umurii kootti nan nagada malee an akkaawuntii korra wanta hin qabu hin qabu. San booddee si eebbise. Maallaqni nan argadha. Hin jiru kiisii koo keessa. Mul'atu. Gaafa sii kadhame kaasee eebbasitti dhufe. Eebbannaa dhufe. Waaqayyoon galateeffadhaa fi haleluuyaa. Sadaffaa umurii guutuu kun dhukkubsachaa ture jette gurra malaa fi onnee. Onneen kee mamsira tureera. Onneen koo umurii makufaan wal qabata akkuma gurra koo waggaa 25. Manni yaalaa maal sin jira waa'ee kan lamaanii? Manni yaalaa hin yaala malee dawaa argachuu hin dandeenye. Inuma yaallama qoricha inni hordofii nan godha sanumadha yaalli koo. Deebisee kana malees miilli jilbaa kun waggaa keessatti haal sadi na dhukkuba. Waggaa sadi keessatti haal sadi na dhukkuba. Waggaa keessatti jechuudha haal sadi. Yeroo itti ka'u qaba guyyaa natti ka'e kana guyyaa sadii narra tura. Guyyaa sadiif sochiin hin jiru iddoon ciisu. Nyaata iddoon ciisutti naa fidu sochiin hin jiru. Sun sirraa dhaabate. Onneen kee itti maramte ilaalteetta. Maal sin jedhan onnee keef? Onneedhaaf bilisa naan jedhanii akkamitti yeroo baay'ee as doktora wayii jira ture isa bira deeme hordoffiidhaaf yaa rifaaturraa minaamina ta'uu danda'a naasuurraa of eeggadhu minaamina jedhanii turanii sanduuqa naasullee yeroo natti dhufu dhaannaan koo hamaadha dubbiin danda'u nama faana namnillee yoo qabate maal ta'e mucaan jedhu halkan mana namaallee yoo bule nan siqiqa. Mursa waan ta'eef? Sagalee dubbachuu hin danda'u kermalee natti ulfaata bakka. Itti gaafa laalamtee waaqayyoof galannaa ta'u gocha waaqayyo godheef kun ijoo gocha waaqayyo godhe. Haleluuyaa. Akka ol fudhadhaame. Amma irraatti balalakkaa'ee kan sirra rakkise yeroon isaa itti ga'eera. Ameen. Mee yeroon itti naaf ga'eera jedhamee dabala. Yeroon itti naaf ga'eera. Haleluuyaa. Yerootu ga'eef. Sanbooddi gaafa maramte maal sin jedhe doktorichi? Doktorichi eessa dhaqxe jennaan akkasitti naa kadhatameeti jennaan jabaadhutti fufee bilisa naan jedhe wanta ani irraanfachuu hin dandeenye keessaa umurii koo keessatti bara haaraa namni malatti gaafa kabaju obsitaalatti kabaje. Baroota haaraa irratti dhukkubsattee Waaqayyo irra dabarsee umurii malee ba'aan taasisanii baachisee maratu noo'e ifuma Waaqayyooti. Namaa dhiisuu Waaqayyooti. Jireenya namaatti deebi'uu Waaqayyooti. Galanni gooftaaf haa ta'u. Waan hundumtuu Waaqayyo gara kee deebisee inni gurra kee irraa mala'u yeroo hundumaa malaa ture. Dura gurraan dhaga'u ture barnoota sababii kanatti adda kutee ture. Erga dhageettiin isaa banamee booda immoo malaan isaa hin dhaabatu jedhamee yaalii qoricha aadaallee godhameera. Foonirra waan ta'eef lafeerra osoo ta'e goguu danda'a. Lafeen guddachaa waan deemuuf waan wal dhiibuuf cufuu danda'anii foonirraa immoo cufamuu hin danda'udha. Jedhan. Isaan booda akkasumatti itti fufee asii erga isin kadhattanii booda lafa isin dhukkubarra godhadhaatu kadhadhaa. Ani nan dubbadha waan ta'eef fayyinaan isiniif ta'a yoo amantan jennaan godhee isaan booda na dhiise. Fayyaa taate eeggasii. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyo isa kana godheef guddaa galateeffannu Yesuus Kiristoos. Karaa taafii gosaasi fashaleessi abdii ta'uu naaf ta'e gara kubbaa. Yoo maal
maal jedhe si quubsa na wallaale falmaa keetu qabeenya na caale silaan feetu afoo waan qidhamneeti si fallaa dhagalaannoo finnagee karabiyu haraatti isa jireenyatti nama deebisu haleluuyaa. Waaqayyo isa si godhe isa si eebbise kanaaf maal jaadda jireenya kee gara fuulduraatti maal waaqayyoon galateeffattasti saduma. Murii koo muluu as keessatti akkan jiraadhu barbaadan wanta biraan barbaadu. Ameen. Maatii koo keessaas namni amantii fudhatee jalqaba anuma namni baag godhe sana. Maatiin koo warri dudduubni warra eessummaan koo irraa kaasee hanga warra maatii dudduubaa irratti illee an fudhateena an baag godhe sana. Yeroo baay'ee natti qoosu ture. Jabaadhu aniifat charchii bannanaan jedhu. Kaza inni illee dheengadda na laalee fudhatee ture jechuudhaas. Magaalaa kana jiraata. Waaw. Egaa oolmaa waaqayyooti akka itti haasa'u baay'ee dadhabaa obboleessi keenya waaqayyoon galateeffannaa hin eebbifna. Haleluuyaa. Ammaa kaasee jireenya kee irratti eebbi waaqayyoo akka ta'uuf kana booddee isa si rakkise irratti ulfina waaqayyootiin akka hojjettuuf ayyaana waaqayyoo sii kadhadheera. Humni waaqayyoo sirratti ta'eera. Kun dibata Kiristoos Yesuus isa bara jiraattu hundumaa keessatti waaqayyoof ittiin hojjettu. Haleluuyaa. Karaa hundumaa dibamtee hojii waaqayyoo akka hojjettuuf si eebbiseera. Fayyaan kee bara baraan haa ta'u. Galateeffannaan kee bara baraan haa ta'u. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Galata dhiyeessaaf Yesuusiin. Baga waaqayyoo sii ta'ee bara kee hundumaa eebbifame. Ishee. Dargaggoota as keessaati. Baaqillee oggootan wangeela irratti hin qobsinaa baay'ee harka koo argitan kuni hodhamee isinitti hin fakkaatin. Ergan baaq godhee booda wangeela kukkutee san booda wangeela ergan kukkutee booda Wangeela guyyaa kukkutee. lammaffaa argi. Wangeela. Amantee kaatee baaqii Amantee ka'ee kukkutee harki koo akkuma ammaa kana uffata guddaan uffadha ture. Lafa hojii banee gaafa na deebi'u harki koo kootii keessaa bahuu didee san booda bahuu dinnaan isaan san booda inni ta'e guyyaa sana narrafe maal taateedhaanii na gaafatanii maatiin ziman jedhee san booda harkichi gaafa bahuu didu abjii kootiin asirraa bofti torba yaa'ee deema. Gaafa sana gaafa na halkan keessaa ka'ee ilaalu akka bishaanii wayii finiine san booda bulee ganama isaa yeroon ka'u halkan keessaa sa'aatii torbatti ilaalee sa'a lamatti dhiitoon isaan hin jiru. Kuni muluun hin jiru foonsaa keessa. Uffatatti illee hin qabanne foonsaa hin jiru. Hiddi as keessaa kun hin mul'ata. Mana yaalaa deeme bakka yeroo san sodaatanii maatiin koo bakka barma baraan si faana rakkannaa jedhanii kaanii sabbuudha. Isaa hin barre waan saa'e booda harka kana gaafa mana yaalaa geessanii miiccanii qorichatti godhanii fayyuu didee san booda dooktoriin kun dhibeensaa baruu hin dandeenye waan ta'eef kaanseriitti jijjiiramuu danda'a. Angasitti qorichummaa yaalla jedhanii dadhabanii san booda harkichi baay'ee amma hodhamee isinitti fakkaachuu danda'a. Kun hodhamee miti bal'aa ture dura. Guyyaa gaafa sana namoonni ollaa keenya waan goota yookaan yaadadhu too san booda zayitii kadhataa siif hinnaati fayyuu dandeessa itti naa godhanii guyyaa sadii keessatti fayyeera zayitii kadhataa fidanii ollaa. Araarri waaqayyoo gara keetti deebi'ee waaqayyoof galanni haa ta'u. Ameen. Dhaamsa inni dhaamsaa jiru dargaggoota waa dargaggootaati. Dargaggootaaf dhaamuu barbaadu. Hin qoosina hanga barbaade yoo ta'u duubatti deebi'aa ta'u dhaabbadhaa ilaalaa malee fayyinni immoo yeroo tokko namaaf ta'u hin jiru. Ani aarsaan na kaffalchiise fayyina eeguu dhabuu kooti. Aarsaa guddaan kaffaleen gatiin ittiin baasu hin qabu oolmaasa. Kanaaf hoosinii danda'ame kaa'atoo naa ililchaa. Waaqayyoof ilillee guddaa.